Akkam jirtu hordoftoota toora kanaa guyyaa har'aa kutaa 8ffaa kan barumsa C++ isinii qabadhee dhiyaadheera. So mata duree kanarratti har'a kan nuti ilaallu waa'ee faankshiniidha. So amma ammaatti koodii nuti barreessaa turre sequential programmingidha. Wanti hundumtuu tarreedhaan execute ta'aa deema. So akka inni achi keessaa bahee wanna biraa nu hojjetee deebi'uu fi tooftaa akkamii akka fayyadamnu waliin ilaalla. So hiikaa isaatiin yoo eegalle faankshanii jechuun piroograamii keessatti koodii yookaan hojii wal fakkaataa nuti dalaguuf deemnu wal fakkaatina isaaniidhaan group gochuu jechuudha. So group goonee yoo keenye koodiin keenya xiqqoo ta'a, easy to read, easy to execute fi namni biraallee akka inni fayyadamu taasisaa jechuudha. So group gochuu jechuudha koodii keenya. Wanti irra deddeebinee fayyadamnu faankshanii tokkoon define goonee isa booda koodii biraa keessatti fayyadamuu dandeenya jechuudha. So this is what we call function. Logically wanna wal fakkaatu group gochuu jechuudha wanna biraan qabu. So faayidaan isaa reusability dha akkuma amma dubbadhe. Koodii keenya nama biraa akka inni projektii isaa irratti fayyadamu gochuu yoo barbaanne akkasuma kan nama biraa hojjete fayyadamuu yoo barbaanne kana fayyadamnaa jechuudha. So yoo konseptii faankshanii fayyadamne meegaabaayitiin koodii keenyaallee xiqqoo ta'a. Booda seetaap faayilitti yeroo jijjiiramu akkasuma Android appilii namni hojjetu saayizii isaa baay'ee hir'isaa jira. Maaliif gooliin yookaan taargeetiin inni guddaan faankshanii fayyadamu koodii xiqqeessuudha. Koodii xiqqoo fayyadamnee wanna hedduu hojjechuudha. Kanammoo kan nuun kun group gochuudhaan repetitive task avoid gochuudhaan jechuudha. So kana fakkaataa so advantage isaa already dubbadheera. So faankshanii yeroo fayyadamnu wantoota key ta'an afurtu jiru. Inni jalqabaa return type gosa faankshanii nuti barbaannu. Group yeroo goonu suni faankshiniin suni wanna specific ta'e tokkodha kan inni hojjechuu qabu. Accounting department waa'ee accountitti hidhatu hojjeta malee waa'ee HRM hojjetu human resource jechuudha. HRM kan mataasaa qaba, inni sun kan mataasaa qaba. Kanaafuu return statement yookaan typein isaa specify gochuu qabna jechuudha. Akkuma faankshanii int main inni eegallu inni data type isaa himuu qabna jechuudha. So dhaabbataadha jechuudha data type isaa. Akkasuma maqaa qabaachuu qaba. Boodatti waamuuf nu fayyada wanna ta'eef. Ho'u kana naa hojjedhu jechuudhaa fi maqaa qabaachuu qaba jechuudha faankshaniin keenya. So maqaan qabu taanaan iddoo biraarraa isa waamni itti fayyadamuu hin dandeenyu jechuudha. Akkasuma immoo wanna nurkaa fudhatu qabaachuu qaba argument seenu. Nurkaa fudhatee waan nu deebisu immoo qabaachuu qaba. Inni nu deebisu return statementidha. Inni nurkaa fudhatu immoo argumentidha jechuudha. Fakkeenyaaf faankshanii saamii jedhu tokko yoo qabna ta'e so saamiin kan hojjetu lakkoofsa 2 yookaan 3 fudhateetini kan inni walitti hidhamu. So argumentii kan nuun itti kenninu 2 fi 3 itti kennina. Waa'ee eda'uu isaa maal isaa nuun galchunuuni itti laannaan hojjetee nu deebisaa jechuudha. Return statementii fayyadamee. Okay? So kanaafi waan inni hojjetu immoo keessatti define gochuu qabna. That's what we call function definition jenna sammuu. Computerri waan tokko hin beeku waa'ee faankshanii sanaa isinidha kan itti himu. Kana fudhuuti argumentii kana fudhuuti kana hojjedhu immoo deebisii baasii fennee kan nutti itti himnu nudha jechuudha. So kun function definition jedhama. So boodan ilaalla practically how to implement this. So rule number 1. Function yeroo fayyadamnu jalqaba declare gochuu qabna. Himuu qabna. Compilerii keenyatti himuu qabna. So akkamitti itti himna akkuma variable declare goonu type isaa himuu qabna. Integer yoo ta'e integer nurkaa fudhata yoo ta'e integer jenna. Float yoo ta'e floatidha. Carry yoo ta'e void yoo ta'e void inni jalqabna. Kun immoo parameter 1 parameter 2 waan nuti itti arginu postaadhaan jechuudha. Lakkoofsa itti arginu inni immoo hojjetee nu deebisa jechuudha. So this is the argument. Amma barbaanne sitti define gochuu dandeenya jechuudha. So akka fakkeenyaatti amma faankshanii sum jedhu define gochuu barbaanne so data type isaa barreessina intidha sitti maqaa kenninaa fi sum inni eda'uu jechuu dandeenya kanaa wanna barbaanne so kan inni fudhatu wanta inni expect godhu jechuudha. So criteria nuti guutuu qabnu A fi B itti erguu qabna jechuudha lakkoofsa 2
itti erguufii qabna jechuudha. Kanaadhaan kan fudhatu. So namni DB guutuu fedhu foormii sanarra wanna jiru hunda isaa guutuu qaba wanna ta'eef kiraateeriyaan achirra jiru sun isa kanaan ispeesifaayi ta'a jechuudha. So function immoo void gochuu dandeenya wanna tokko iyyuu kan hin fudhanne kan wanna riitarnii kan hin qabne jechuudha void jechuun. Wanta deebisuu hin qabu achumatti fixa ofiisaan wanta nu erguu hin qabu jechuudha. Ofiima isaan achitti hojjetee baasa wanna sana. Voididha jechuudha. So average nama fakkeenyaaf data type isaa filoot goone immoo barbaadne kanatti define gochuu qabna jechuudha. So kun hundi maal jedhama function declaration. Amma ammaatti define hin goone saamii waan jedhu computerri hin beeku. Nuti define godhetti maa jechuudha inni function definition jedhama. So define yeroo goonu irri guddaa inni jalqaba irratti barreessinu almost isuma kana fayyadamna. Semicolonii kanatu hin jiru malee. Sababa bracketii bannee main function yoo yaadatte bifa kanaan jira curly braces jirtee asitti cufamti. So as keessatti waa'ee kanaa computeratti himna. Statement adda addaa CIN, COUT ta'u process ta'u wanna hunda asitti katabna. So dhumarratti wanta inni nuu kennu deebisee nuu kennu immoo asitti gaafanna jechuudha. Return statement dhaan himna. So akka fakkeenyaatti amma main function beektu. So main function int inni jalqabnan yeroo hundaa barreessaa turre. So inti wanna ta'eef return qabaachuu qaba. So balbala karaa programming keenyatti ol seenu wanna ta'eef wanta return godhuu qabu. Maaliif kana booda waamnu nuti. Already programming keenya yeroo compile goonu automatically asii jalqaba wanna ta'eef function calling nu barbaachisu jechuudha isa kanaaf. Yommuu kan lakkoofsa eda'uu qabna ta'e already isa jalqaba irratti define goone irraa itti himna. Namni maqaa kee waamee saam jedhee yoo si waamee lakkoofsa lama sitti kennate walitti edaitii deebisee kenneefi jechuudha kun kana bakka akkanatti dubbisuu dandeessu. So this is what we call function definition. Okay? Inni sadaffaadhuma irratti waamudha. Declare goone define goone yoo waamnu ta'e nuun hojjetu. So yeroo waamnu akkas goona gaa. Saam inni lakkoofsa lamaan keenyatti kennannaa ofiisaan hojjetee gatii isaan nu deebisaa jechuudha fudhatee. So saam jedhee AB ergan jedhee inni fagaas keessa yeroo sunu achi lakkoofsa nuun galchine fudhatee walitti deemuu baasaa jechuudha. So akkanatti hojjeta. So programming keessatti gosa function lama jiru inni tokko built-in function already koodii keessa kan jiru kan compiler duukaasa hojjetamee nuu dhufuudha. So nuti haaraa isaaniin barreessuun nurraan eegamu maqaa isaanii waamnee qofa fayyadamuu dandeenya jechuudha. Inni nuun amma jalqaba dubbachaa oolle immoo user define kan mataa keenyaa define godhan warra akkasii immoo user define jedhamu. Fakkeenyaaf square root function yookaan sin cosine fayyadamuuf hin namanuuni haaraa'uun hin barbaachisu already jira wanna ta'eef hash include inni fayyadamuu dandeenya kallattiidhumaaf. Kanaaf jechuudha. So kanadha mee gara practice tadeemnu. So koodii yeroo barreessinu akkuma kanaan dura beektanii hash include iostream.h inni jalqabna. Fakkeenyaaf meekee interen x100. So square root kana hojjechuuf amma gana square root dhaaf koodii haaraa barreessuun isin irraa eegamu. Cout inni square root lafa argamu jira. Math.h dabala asitti. Hash include math.h. Kun header filing kuni implementation square root qaba faayila kanatti dabala. Square root amma nuuni maqaa function kana waamnas keessa jirti. Square root kan jedhamtu koodii kana keessa jechuudha. Square root of x yoon jedhe square root x hojjetee naa baasa jechuudha. So kun built-in function jedhamu. Sin theta yoon jedhe as directly fayyadamuu danda'a jechuudha. So ilaala asitti amma dhibba ture x ni square root of x ennaa kudhan naa baase. So kun built-in function kanan fayyadame wanna ta'e. So Google irra galtanii math.h jettanii ilaaluu dandeessu barbaadan. Fakkeenyaaf math.h koodii isaa ilaaluu dandeessu akkamitti akka inni hojjetame. Look amma tu ofii keessanii gana irra deebitanii hojjettu ta'e koodii amma kana caaftu math.h sana. So amma kana hojjechuun nurraan eegamu already jira compilerii duukaa waan ta'eef maqaa isaa qofa waamudha. Mee square root jedhu amma fayyadamne sana haa ilaalu. Square root inni ilaalaas jirti square root already implement taatetti nuuni maqaa ishee qofa waamne nu hojjete. Akkasuma sin theta cos theta yoo jenne intini gochuu dandeenya jechuudha. Akkuma hash include inni nuun jennu kuni qofaatti akka kanatti barreeffamee jira. Koodii 2003 tarree 23 nuuni waamnee fayyadamuu qofa jechuudha kan nurraa eegamu. So kana sin itti hojjerre amma sin theta dha kan inni hojjetu. Sin of 100. So
kanadha jechuudha. Negative 0.5 fi dhufaa jechuudha. So amma kaayyoon keenya isa built-in qofatu hin taane kan mataa keenyaa define godhuudha waan ta'eef mee dura haa dubbannu. So let's say software lakkoofsa lama fudhatee ida'uu yookaan sadii jechuu dandeenya. Lakkoofsa sadii fudhatee ida'uu isaaf baay'isuu isaa hojjetu tu barbaanna. Okay. So maal goona asitti adda qoonna hojii isaanii kana. Lakkoofsa lama goona gabaabbatu. Ida'uuf baay'isuu kan hojjetu. So functionii lama define godhanna. So inni tokko ida'uu qofa hojjeta. So int ida'uu inni lakkoofsa lama fudhata waan jenne immoo maal goona int a, int b semicolon. Isa lammataafis akkasuma goona. Declare godhaa irra amma seerri jalqabaa rule number 1 inni dubbanneera. Int baay'isuu int a innis lakkoofsa lama fudhata jenneera. So amma maal goone kana dubbanneera. Amma modifying goona. Define yeroo goonu immoo as gajjallaa dhufuu yookaan asittis barreessuu dandeenya. Garuu koodiin keenya akka inni dubbifamu akka standarditti definitionii mainii boodatti barreessuudhaas gadi buunee jechuudha. So seera isaa irratti maal jenna? Kana akkuma jirutti fudhanna isa declaration irratti. Semicolon yana dhiifnee maalidha? Ida'uun maal akka ta'e kompiitaratti himna. Kompiitarri hin beeku inni irra waan hundumaa akka nuun ajajneetti hojjeta. So nami lakkoofsa ida'uu jedhee yoo na waame kana deebisee ergii fi inni itti himna. So return yoo lakkoofsa lama natti erganii kunuunsa kana deebisee fi jedhaa irra mana. So ida'uun kun yeroo hundaa lakkoofsa lama fudhata walitti ida'ee deebisee nutti erga. Abbaa waametti erga jechuudha. Lafa nuu waametti deebisee erga. Int baay'isuu kunuunsa kana yookaan asuma koppiin godhadha. Baay'isuunis maal akka ta'e kompiitaratti ofii keenyaan himna jechuudha. So yoo lakkoofsa lama natti ergitanii return a times b waliin baay'isee nuu deebisaa jechuudha. So meegaa asitti adeemnu bakka keessoo keenyatti lafatti waamnu jechuudha. So meekaanee int asumatti declare goona yookaan namarraa fudhachuus hin dandeenya barbaanne. So mee namarraa fudhannu int a, b cout enter the first number in the line. Sanami keyboard irraa gashi dheera naa kaa'i. Isa booda immoo gaafadhu lakkoofsa isa lammataa. The second number in the line C in B. Okay, lamaan isaa fudhanne amma maal barbaanna? Amma baay'isuu fi ida'uu sana baasuu barbaanna. Cout ennee itti arganna gaama. Amma ida'uu as keessatti hojjechuun nurraa ni ga'u. Asitti ida'uu maqaa isaa waamna. Yookaan asitti fuuldura isaatti amni isaa ni ta'a inni asitti jecha ida'uu inni waamna. Maqaa isaa waamna inni irra function kun akkuma square root waamnee dabarre kana ida'uu a fi b. Ilaala waan namni galche maal goone waan namni galche ida'uutti arganne ida'uu waamne maqaa isaa waamna immoo asitti waan barreessine. So ida'uu kana bira dhufaa jechuudha. So asitti meekaanee as lama galchine haa jennu as immoo sadii galchine haa jennu. So aan lama baan sadii jechuudha. So maal godhanni kuni af baa walitti hidha lamaaf sadii shan kanaaf asitti meeqa nuu baasa? Shan nuu baasa jechuudha. So akkuma calculator kee buufni kana naa hojjedhu naa baasiisa jennuudha jechuudha. Okay, baay'isuu isaa yoo jenne immoo cout baay'isuun isaa ni ta'a. Abbaa baay'isuu waamna kamamoo. So baay'isuu maqaa isaa waamna immoo akkuma maqaa namaa waamna. Abaluu kana naa hojjedhu seenu jechuudha. Baay'isuu kanaaf kana naa hojjedhu meen. So dhumarratti indi line goona akka inni walitti aansanii nu jalaan baafne. Indi line toora haaraa irratti akka inni nu baasuuf jechuudha. Indi line. So compile gochaan jira. Error jira. Semicolon way missed ta'eera jechuudha.
So expected semicolon asitti semicolon irraan fanneera. So amma gaa programming kun maal godhaa? Jalqaba lakkoofsa nu gaafata. Wow. Lakkoofsa enter the first number. Wanti screen irratti mul'atu wanta si'aawtii fuulduratti barreeffameera. Inni irrani quotationii keessa wanna jiru. So asiitii kaasee ammasitti wanna jiru baasee bakka si'iiniin jirtu immoo dhaabbatee nu eega. Maaliifi dhaabbadhuu keyboard irraa lakkoofsa fudhuutii as kaa'e jenneerra wanna ta'eef. Kun commandiidha ajaja wanna ta'eef. So 10 galchee. So amma een irra 10 galteetti immoo kana baasee isa lammataaf dhaabbata. Isa lammataa galchi jechaa jira 20 jedhe samma. So amma maal godhaa ida'amni isaa hidhee 10 fi 20 fuudhee eenyutti kennata? Ida'utti kennata. Ida'uun immoo maal gootee baafti? Kana lamaan walitti daatee deebistii fi jechuudha. Isa booda kun 30 baasaa inni sun immoo 200 baasaa jechuudha. Mee haa ilaallu. Ilaala. Ida'amni isaa ida'uun abbaan ida'uu qobaasaatti hojjetee kenne. Baay'isuunis qobaasaatti hojjetee kennichaadha. Return godhaa. So itti kennitaa inni immoo kana sii deebisaa jechuudha. Hoo kana maqaa isaa waamna. Abaluu kana naa hojjedhu. Ishee fudhata isa booda hoo edee deebisa. Return immoo sanni nuu kennu jechuudha deebisee. Wanta inni return godhu. Return directly Ingilizeenyaa isaas interpret yoo gootanii kanuma. What is a return? Kana kan inni nuu deebisu jechuudha. Okay. Mee reusable koodii nuu xiqqeessannee immoo turre. Amma fakkeenyaaf average itti dabaluu barbaanna. So average yoo yaadatte formulaan isaa akkami? Formulaan average akkami? A eda'uu baa hiruu lama jechuudhaan average. So amma kana irra deebinee hojjennu already saamii irraa fudhachuu dandeenya. Kana jechuun eda'uudhaan so eda'uu A fi baa hiruu lama jechuudha. So ilaala akka inni itti hojii nuu salphisu. So average nuu ta'a jechuudha. So kanaaf irra deebinee wanta hojjennu hin qabnu jechuudha. Eda'uu kanaaf. So asumatti cout averagein isaa ni ta'a. Eda'uu A fi baa hiruu lama jechuudha. Semicolon itti dhiisese. What? Oh, iddoo malee isaa amma fakkeenya. Kana dogoggorre bar. Maal jechuutti hin jira. Okay. Run. So amma lakkoofsa isa jalqabaa nu gaafataa jira. So godhan akkuma sammaa 20 jedha. So average itti dabalee ofiin nu baasa laala. Average isaa 15 already laala. Asii iddoo memorii keessaa qabna. Average kallattumaanii maqaa isaa waamne lamaaf irraa jechuudha. So koodii average barreessinu nu barbaachisu haala salphaan kan hojjechuu dandeenya jechuudha. Okay. So amma immoo kaanee programming kun akka inni irra deddeebi'ee hojjetu barbaanna yoo ta'e maal gochuu dandeenya? Irra deddeebi'ee maammaa cufaa banaa hojjechuu irraa akkamiin programming keenya yeroo hundaa banamee akka inni ta'u amma yeroo hundaa kana yoo fixu kana press go. Mani sattaan immoo kutaa salgaffaa irratti waliin ilaalla jechuudha. So warri liking goone subscribing goone godhaa share gochuun deeggatina galatoomaa.